Maqaa kan ilmaa afura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam lafaaf bakka jirtan maratti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaan arjummaan waaqa keenyaa dhiifamni isaa araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa bakka jirtan hundumatti isin faana haa ta'u nagaa keessanii. Egaan akkuma mata duree isaarraa argitanii guyyaa irraa kana nuti kan laallu biyya alaa deemuun dura waan nuti gochuu qabnu keessattuu shamarran biyya alaa deemuuf karoorfattan yoo jiraattan kana malee immoo warroonni immoo biyya alaa jirtanis maaltu nurraa eegama isa jedhu ilaallachaadha. Kun tawaahidoon deebii qabdi kan jedhu YouTube'dha. Ani immoo tajaajila YouTube kanaa keessaa tokko kanan ta'e faarfataa naatiidha yookaan Akiliiluu. Egaan hundumti keessaniyyuu YouTube kana subscribe akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna jechaadha. YouTube haaraadha waan ta'eef egaa kanaan duras shamarreen biyya alaa yookaan biyya arabaa jiraniif ergaa gabaabduu tokko dabarsinee ture. Isas argitaniittu yaada isiniif nuuf kennitanis baay'ee namatti tola jechaadha. Garuu achuma keessatti immoo yaada hin taane kan focofocomoo ni jira jechaadha. Egaa yeroo gadhiisnutti mata duree isaa qofa ilaalina. Mata duree isaa fi yookaan jalqaba ishii qofa ilaaltanii koomentii isin barreessina. Yoo isiniif danda'ame immoo dhumaatti ilaala. Yoo isiniif hin taane immoo dhiisaa malee jalqaba ishii ilaaltanii qofa koomentiitti kan fiigdan dhiisaa. Koomentiin barreessina. Maaliif jalqabuma ilaalanii cal jedhaniituma waanuma isaanitti dhufe kan focofocan jiru waan ta'eef jechaadha. Zim jedhaniituma jechaadha. Hin jarjariina waanuma hin taaneef jarjarsaa waan baay'ee nama taasisa waan ta'eef jechaadha. Dhiifama naa godhaati. Egaan amma warroota achi jirtanis ta'ee irra caala immoo osoo hin deemin dura karoorsuu kan qabdan ture. Haa ta'utii warri achi jirtan amma maal goona isa jedhu jechaadha. Achuma teessaniyyuu osoo achi hin deemin biyya keessa teessanii kan karoorsuu qabdan achuma teessanis illee karoorsuu waan dandeessaniif isa xinnoo ishii dubbanna jechaadha. Daqiiqaa muraasaaf dubbanna. Innis maal yoo jettanii egaan ka tokkoffaa isin kan deemtanii barnoota keessan dhiistaniiti jechaadha. Barnoota keessan dhiistanii kana malee of jijjiiruuf maatii keessan jijjiiruuf obbolaa keessan barsiisuuf sababa garagaraatiif jechaadha kan deemtani. Kanaaf inni jalqabaa otoo hin deemin dura kan taasisuu qabdan ture maallaa waa'ee barnoota keessaniiti jechaadha. Galtanis barnoota keessan akka itti fuftan waggaa 2, 4, 5 hojjettan jiru. Barnoonni darbeen qabu waan ta'eef itti fufuu keessaniif bakka haala kamiin itti fufnaa haala kamiin gallee barannasa jettan otoo hin deemin dura karoorsuu qabdu ture jechaadha. Haala mijeessitanii deemuu qabdu ture. Haa ta'utii ammas taanaan biyyatti galtanii barachuuf of qopheessuudha bakka nan baradha nan danda'a jechuudha. Nan danda'a erga jennee immoo nan danda'a taanaan bakka wanti hundiyyuu salphaadha. Nan danda'a jennaan hundiyyuu ni salphata waan ta'eef kana otoo karoorsitanii baay'ee namatti tola jechaadha. Inni gara biraa immoo egaa isin kan deemtan of jijjiiruu fi maatii keessan jijjiiruu fi namoota isin bukkee jiran waan garagaraa taasisuuf jechaadha. Keessattuu immoo of jijjiirrattanii jireenya keessan gara fuulduraatiif mataa keessan ittiin danda'uuf kan isiniif ta'udha jechaadha. Egaan isaaf immoo jalqaba maaltu isin barbaachisa? Kanaan duras dubbadheera irra caala ammas immoo irra deebuu kanan barbaade karaa kanaan yaada isinaaf kennitan waan bareedaa ta'eef bakka maal gochuu qabnaa kan jettanis waan jirtaniif irra deebi'ee jechaadha. Adda taasiseen jechaadha isa kanammoo. Osoo hin deemin duras maal gochuu qabdu seetanii akkam gochuu qabdu turan seetan ammas yookaan galtanii yookaan immoo biyya sun teessanii amma gara biyyaatti deebitanii gara biyyichaatti kan deebuu barbaadan hedduun keessan ni jirtu. Aan akkasittis deddeebi'an waan jiraniif jechaadha. Maal gochuu qabdanii yookaan immoo warri Itoophiyaa keessa jiranis viidiyoo kana waan laalaniif jechaadha. Warri deemuuf barbaadan jalqabaa account number mataa keessanii baafachuu qabdu jechaadha. Kunis buukii mataa keessanii kan baankii jechaadha.
baankii barbaadan deemtanii baasachuu dandeessu jechaadha. Baankiin Itoophiyaa hundiyyuu biyya alaa wajjin waan hojjetuuf ammataa keessanii baafachuu qabdu jechaadha. Maaliif yoo jettan fakkeenyaaf obboleessi keessan ankoo irratti isa hojjetatti ankoo irratti gashii isiniin jechuu danda'a. Maatiin keessan akkas isiniin jechuu danda'a. Kanaan dura viidiyoo tokko hojjedheera. Kun yaraa ta'e miti kanaan akkana isiniin jechaa jiru. Maaliif yoo jettanii yaraa ta'e osoo hin taane namoonni tokko dogongora guyyaa tokkootiif yookaan dogongora xinnoo ishiitiif jireenya bolaa baay'ee balleessaniiru waan ta'eef jechaadha. Namni tokko mana ijoolleen obbolaan isaanii biyya hambaatti dafqanii rakkatanii xaaranii fidanii mana isaanii kan ijaarratan jiru. Waan garagaraa bitatanii hojii kan ittiin hojjetan jiru. Kaan immoo cal jedhee kan ittiin bakka barbaadetti bittinsee hojjadheen itti guutaaf jedhee akkas jedhee bakka barbaadetti bittinsee gaafa isaan dhufan harka qullaatti hafee isaaniinis harka qullaa hambisee dhibee sammuutti ta'u hedduu isaa waan jiruuf kanaa mannaa angargaaruu dandeessan achuma teessanii ji'aan buukii isaan irratti gashitanii anaaf immoo kan keessan immoo buukii keessan irratti gashachuu waan dandeessaniif jalqaba kan mataa keessanii osoo baafattanii natti tolaa jecha. Sababni kana jedheef immoo maaliif jedhee jechuu dandeessu. Sababni isaas amma fakkeenyaaf isaan kanaan dura dubbadhe tokko irratti yookaan immoo Sanbee Tiyuubiidhaan kan gadhiifame irratti jechaadha. Sanbee Tiyuubii seentanii ilaaluu dandeessu. Warri miseensa Sanbee Tiyuubii hin taane ani Sanbee Tiyuubii keessattis nan tajaajila waan ta'eef achirratti kan gadhiifame tokko ni jira jechaadha. Linkii isaa descriptionii keessa isiniin kaasa sirriitti yoo dhaggeeffattan itti fayyadamtu jechaadha. Koomentiin naaf kenname tokko achirratti baay'ee na gaddisiisee jira jechaadha. Gaariidha garuu kan koo warri koo yaraa miti warri koo baay'ee beessaa jette ilaala tokko isheen koomentii kana barreessite viidicha hundaan laalee natti fakkaata. Lammaffaan immoo namni maatiin nama hundaayyuu jechaadha. Maatiin ankoo san keessan hundumti isaaniiyyuu garaa jabeessa miti. Maatiin ammam haa dogongoruu ammam haa balleessu ijoollee isaatiif yaraa miti maatiin. Kana hubadhaa. Maatiin hunduma keenyaayyuu nuuf gaariidha. Bakka maleetti akka afnu barbaadan, bakka gaarii akka qaqqabnu barbaadu. Akka nama taanuuf, akka jijjiiramnuuf barbaadu waan ta'eef maatiin hunda keenyaayyuu gaariidha. Kanaafiyyuu akka jettillee barreessite. Kanaaf koomentiin akkanaan barbaachisu barreessuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf inni maatii hin qabne yookaan maal jedha maatii ishii maatii gaarii maatii beeksisa waan qabduuf inni haadha hin qabne inni abbaa hin qabne yookaan ta'a. Waan barreessinullee beekuu qabna maatii waaqayyoo. Kanaafiyyuu haala hin taaneen dubbachuun gaarii miti. Kanaafiyyuu akkuma maatiin beeksisa jiru immoo maatiin yaraanis jiraachuu danda'amu. Maatii yaraan jedhamu sun immoo hojii isaatu tarii yaraa ta'uu danda'a malee immoo yaadni inni ijoollee isaatii yaadu baheessadha jechaadha. Gonkumaan dogongoru. Akkuma sila siniin jedhe maatiin ijoolleen isaanii bakka gaarii akka ga'an barbaadu waan ta'eef jechaadha maatiin waaqayyoo. Kanaaf maal gochuu qabna jechaadha nuti akkuma kanaan dura jedhe tarii boru itti guunnaa fi akka haala kanaan osoo jedhanii guyyaa boru kan beeku waaqayyoo qofaadha. Tarii qarshiin keessanis isin jalaa bittine qisaasee isinis dhibeen ta'an irra bu'uu dandeessu waan ta'eef lola maatii faana addaan boorra wal loluurra immoo kan caalusa kana jedheen ammataa keessanii akka godhattan taasise jechaadha. Inni guddaan immoo erga kana taasisattaniin booda waggaa ammamii akka hojjettan illee karoorsitan deemuu qabdu jechaadha. Cal jettanii waggaa hin taanetti seentanii kana yeroo isiniin jedhu immoo deemtanii umurii keessan guutuu achitti teessanii jireenya hawaasummaa biyya keessan irraa fagaattu jechaadha. Kana malee bakka maal isiniin jedhure fakkeenyaaf hiriyyaa sitti qabdan dhiistanii deemtu ta'a. Yeroo isin achi turtanii siin eegee dadhabeenni hiriyyaa biraa qabatee cidha taasisachuu danda'a. Yeroon isin cidhatti taasisattanillee sinirra darbuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu kana yaada keessa galchuudhaan haala jireenya keessa jechaadha. Har'a malee buru jiraachuu keessan hin beektan kan isin jiraachisu waaqayyo waan ta'eef kan isin jiraachisu immoo birrii osoo hin taane waaqayyo waan ta'eef kanaafillee of qopheessuu qabdu jechaadha. Egaan kana yoo taasistan haaluma nama isiniin jedhe kanaan jechaadha. Fakkeenyaaf warra achi nama bayeessa bakki nuti itti hojjennu nama gaariidha. Maaloo naa turii jedhanii nu gadhiisuu didanii maalidha kan jettan jiru isaan ofiif jedhaniiti.
ofiif jedhanii isinitti fayyadamaa jiru. Amma hojjettan erga hojjettanii amma barbaadan hojjettanii gana umurii irratti umurii yookaan waggoota irratti waggoota isinii dabalanii qarshiidhaan isin goyyomsanii qarshii isinii dabala jedhanii achitti isiniin bakka isaan maal yaadu ashkarii keenya birrii keenyaan isaan binne jedhanii waan yaadaniif isin immoo eenyummaa keessan agarsiisuu qabdu jechaadha. Bakka hojjettanii of jijjiiruuf taanaan amma hojjettan suniin galtanii biyyatti hojjechuu qabdu waan ta'eef umurii keessan guutuu achirratti rakkachuu hin qabdanii. Dhibee garagaraa irra bu'uu dandeessu. Dhibeen taanirra yoo buutan qarshiin hojjettan sun hunduu isin gahuu dhiisuu danda'a. Ganaa waan biraatti seentu waan ta'eef humna keessan ilaalaatii hojjedhaan siniin jedha jechaadha. Kanaaf egaan haala kanaan taasisaan siniin jedha. Inni gara biraa egaa waan hojjettan erga achi deemtanii hojjettan immoo waan hojjettan illee karoorsuu qabdu. Irra caala warri achi jirtan osoo biyyatti hin galiin hojii galee hojii maalii yoon hojjedheen of jijjiiraa maalii yoon hojjedheen nama ta'a maalii yoon hojjedhe maatii gaarii keessa jiraadha maatii ijoollee kootiif gara fuulduraatti ijoollee kootiif maatii kootiif haala kamiinan ta'a isa jedhu seeraan karoorsachuu qabdu jechaadha. Malee cal jettanii akkuma kanaan dura dubbadhe galtanii ji'a 5 tokko jechaadha naannoftanii maal hojjenna maalidha jechuu hin qabdanii jechaadha. Kanaaf kanallee karoorfachuu akka qabdan isinitti dubbadha. Inni guddaan immoo yeroo galtanis immoo akkuma waldoota garagaraa irraa tajaajiltan kana jechaadha mana amantaattis deddeebi'aa jechaadha. Sababni isaa amma waldaa irratti sirriitti tajaajiltu gaafa biyyatti galtan immoo namoonni mana amantaallee garagaranii ilaalle jiru jechaadha. Isaan malee namni hin jiru, isaan malee abbaan qabeenyaa hin jiru, isaan malee waan hundiyyuu hin jiru. Isaan booda bakkaatuma akkas jedhanii sumachi fiiganii firri isaanii baay'ata. Sababni isaa of harkaa qabu waan ta'eef jechaadha. Isaan booda immoo namni garagaree isaan ilaalu jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kana karoorfachuu qabdu isiniin jedha. Egaan nagaataa Waaqayyoo isin faana haa ta'u gaaffii qabdan immoo nu gaafachuu dandeessu. Egaa gorsa kana yaa'u sin gorsuu koo osoo hin taane nama gorsuu osoo hin taane waanuma natti fakkaatan isinitti dubbadhe. Nagaataa Waaqayyoo hunda keessan faana haa ta'u nagaan akka baatan biyya keessan ishee qulqulleettii Itoophiyaatti gala. Warri deemuuf kaatanis immoo Waaqayyo isin faana haa ta'u Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Nagaataa galatoomaa. Har'asummaan Dubruu Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Waaqayyo abbootii keenya nurraa bulchuu nuuf haa eegu. Tajaajiltoota mana amantaa keenya hunduma isaanii biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa eegu. Amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo wajjin galatooma.